Gareewwan shororkeessitotaa sodaa nageenyaa Itoophiyaa ta'an Finfinnee giddu galeessa jeequmsaa taasisuuf yeroo garagaraatti yaalaniiru. Aggaammiin kun ammoo qindoomina caasaa nageenyaaf uummataan fashalaa'eera. Ammas gareewwan shororkeessitotaa akka Al-Shabaabii fi TPLF magaalattii irratti xiyyeeffachuun sochii taasisuu akka itti fufan mallattooleen garagaraa mul'ataa jiru. Meeshaaleen waraanaas miseensota gareewwan kanneenii waliin to'atamaa akka jiran gabaasleen yeroo garagaraatti ba'an ni mul'isu. Kutaaleen magaalaa seensa magaalaa Finfinneef karra ta'anis nagaa magaalatti kabachiisuuf qophii gahaa taasisuun hojii irratti akka argaman turtii Addis TV waliin taasisaniin ibsaniiru. Deeggartoota isaanii to'annaa jala oolchuudhaan akka to'ataman taasifnee jirra. Dabalataan immoo eegumsi walirraa hin cinnee fi nufaatii hin qabne akka taasifamus taasifamnee jirra jechaadha. Ijaarama uummataa kana sirriitti lafa qabsiifneerra iddoo adda addaatti sakatta'iinsi taasifamaa jira jechaadha. Karaa irratti konkolaataniin sakatta'ama. Seensa balbala kaabaa ta'uu isaa wajjin wal qabate tanaan durallee yaaliin adda addaa yeroo tanaan dura biyya jeeqaa turan san meeshaan waraanaa qaamoleen hidhattoonni adda addaa iddoo adda addaatti dhufanii karaa saneen seenuu barbaadu. Yeroo baay'ee yaaliis taasisaa turanii jiran. Kanneen hambisuudhaaf akkasumas to'achuudhaaf immoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessattuu laga Xaafoo laga Daadii wajjin wal qabatee walidhiinsaan hojjetaa jirra. Akka kutaa magaalaa keenyatti already qaamni sodaa ta'uu danda'u. Namni illee akka namaatti namni sodaa ta'uu danda'u, iddoo sodaa ta'uu danda'u, qaamni adda addaa wanti sodaadhaan shakkamu adda bahee jira. Iddoon itti meeshaan seeraan alaa sosocho'us, iddoon itti qaamni diinaa kun walgahee mari'atus hin jira addaan bahee jira waan ta'eef sakatta'iinsi adda addaa hin godhama. Halkanis guyyaas iddoon adda adda bahee karaan beekamne ni godhama. Kana keessatti meeshaawwan adda addaas qabamaa tura. Aggaammii kamuu qindoomina hawaasaan qolachuuf kan hojjetamu ta'us itti gaafatamtootni kunneen dubbataniiru. Humni badii amma jedhame kun TPLF fi warri Al-Shabaabiis magaalaa kana keessa seenuus hin danda'anii seenanis bahuu hin danda'an. Haalli ijaarama caasaa keenya baay'ee cimaadha kan lafa qabate. Uummanni ofiif of eegaa kan jiru nageenya kan uummataa goonee jirra. Kanaaf abalutu na eega jedhee osoo hin taane uummanni amma anatu of eega jedhee ofiif waardiyyaa dhaabbatee bulaa jira waan ta'eef kanaaf kana keessa darbee badiin tokkollee wanni uumamuu danda'u hin jira jennee wanni yaannu tokkollee hin jiru. Qaamni nageenyaa keenya qophiin isaa maal ta'uu qaba? Even guyyaa guyyaadhaan isaan istiraatejii isaanii waan jijjiiratanis nullee istiraatejii keenya jijjiiraat haala ilaalaat haala barataat haala waliigalaa ilaalaat kallattii adda addaa walii kennaat haala kanaan itti deemaa jirra gamma. Qaamni shororkeessaa kana deeggarus magaalaa Finfinnee keessa akka jiru hin beekamu. Kun immoo kanaan duras adda bahee akkaataan itti to'annaa jala oollamee gorsa adda addaatiin gallakkifamutu jira. Ammas jarreen kun maal hojjetaa jiranii kan jedhu uummanni adda baasee hin beekamu waan ta'eef uummannis hin to'ata. Qaamni nageenyas uummata wajjin hin ta'e yeroo adda addaa fudhatee akkaataan itti kontirool gochuu jira waan ta'eef iddoo takka illee hin argatu jechuudha. Bakki itti mari'atu, bakki inni itti qophaa'u, bakki inni akkaataa itti karoorsaatti inni hojii sana hojjechuuf socho'u kun hin jiru jechuudha uummata keessatti. Uummanni fi qaamni nageenyaa wal ta'ee hidhamee hojii bal'aa hojjechaa jira waan ta'eef akkaataa kanaan hojjennaa jira jechuudha. Hoogganaan biiroo nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataan qaamni kamuu aggaammii haa taasisu qophaa'ummaan qaamolee nageenyaa keenya murteessaadha jedhan. Wanti murteessaan yaalii isaan gochuu dhiisu miti. Murteessaan uummanni akkamitti naannoo isaa eeggata. Caasaan nageenyaa ammam strong ta'ee dhimma kana hordofaa. Caasaaf nageenyaaf uummanni amma walitti hidhamee hojjeta. Qaawwa humna badii kanaa fi ammam uumuu danda'a kan jedhu irratti hundaa'a. Malee humni badii yeroo hundaa yaaliin ni godhuun madaalu. Yaaliinsaa kan mirkaa'uu danda'u, kan fashalachuu danda'u cimina nuti qabna. Uummannis akkuma kana dura taasisaa ture naannoo isaa dammaqinaan eeggachaa caasaalee nageenyaa waliin qindoominaan akka hojjetu Dr. Qanaan waamicha dhiyeessaniiru. Ammallee humni badii kun hin xiyyeeffatu utuu hin ta'in inni cimaan nuti irratti xiyyeeffannoo hojjechuu qabnu keessoo keenya irratti humna uummata irratti hojjechuu qabnaadha. Keessumaatti amma joontaan eegaadduu kana guyyaa lamaan sadan kan naannoo daangaa irratti walitti bu'iinsa tokko godhaa jira. Bal'inaanis walaanatti galuu danda'a. Ayyaanni waggaa haaraas dhufaa jira. Kanaafuu manni keenya kana sirriitti beekee nageenya naannoo isaa eeggachuu qaba. Kana caasaan nageenyaallee sirriitti itti dhiyeenyaan hin hordofaa jechuudha.